Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama walloon waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofaa miti kan wal lolaa jiru. Wal lola kanaan caccabiinsa seeraatii fi law and order irraa ka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ajjeefamu akkasaan umura dabree manni isaa irra gubata, karaa deemee galuu hin danda'u, ni saamama. Waan koman ta'e yoo maatii keessan gaafadha, keessattuu Shawaa Lixaa Wallagga Gujii keessatti yoo fudhattan saamichi sadarkaa ammaan deemaa jiru naggaadeen naannoo sadii akka baddu godhee jiru. Fakkeenyaaf tokko yoo fakkaatee dhufa 200,000 sirraa fuudhu. Shariin isaa immoo dangatii mootummaa fakkaatee dhufa warra mootiin 200,000 kan nite naaf immoo 200,000 fuudhu siin jaa 200,000 naggaadeen raawwate jechuudha. San qofaa miti tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee firaadhaan malee hammaataa dhufu nama butu tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kan fuudhanii butanii dheessan 500,000 kafaltu malee siin ganni ni jaa si gadi dhiibni jaa hoggaa inni 500,000 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatu immoo dhufe mallaqa warra bosonaatii kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha. Deenganda durriyyeen Oromiyaa rakkiftee kan jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kan inni akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy takkaashii namni godhaa jiru gidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi mannaaraan wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira. Uummata Oromootiin qabsoo yoo kajennu taate kana dubbachuudha qabna. Isinitti nama kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessatti gamlamuu kan wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kee aarsoo yoo jiraate haa bobo. Dhugaa lafa jirtu isinitti. Lachuun immoo karaa sirriitiin wal laganii deemaa jiran. Waraanni bilchiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneef illee jiraaf hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoo Oromoo butamte akka Oromootiin galte beeku ture. Ilmaan abbaa tokkotti ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa gidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jedhama. Uummanummaan kun maal barreesse waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal inni jechuu jiru? Warri Tigraayittii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu hin qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko 5tu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii ka biraa mana tokko dhaantanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma uummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaar ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu uummata Oromiyaatiif dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru. Ummata gubuuf na ulee ta'e. Ministeera namni irraa ta'e. Umaatii namaas ni dabala. Kufaatii diinagdeetis ni dabala. Karaa kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo isaaniitti dantaa isaanii
eessattuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu. Arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin dhiine osoo uummanni addan facaane yeroo yeroo bu'aa fudhatanitti dhimaane amma lolli dhaabateeru ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte. Maaliif gaafas walitti dhufuu qofaatu ture. Arra dhiigaan harki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jirti. It will take us years to reconcile the two society. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dabalee jirra Oromummaa kana beeknee ijaaruudhaaf, Oromiyaa ijaaruudhaaf. Lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni keenya waggaa 50 xaaran nuti isaan dandeenyutti tattaafannetu diigama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee jiru. Kan jedhamu waan biraatiin miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irree itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidi diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa jedhamu. Wanni sodaan hin hafne mootummaan tun amma dakkara Itoophiyaa isteetti takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kan inni jedhamu the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanatti uumaa dhufaa jiru. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan agadiiban qaba agadiisan qaba. Amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree humnaan ijaaramus Itoophiyaan dillattiin humnaan dhumtus hin jirtu jennee jalannee tunnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraay itti haa taatu, Beenishaangul itti haa taatu, Gaambeella itti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Umarraa fudhatee damee yaadattanii moggaa qeerroon jijjiirama ture. Humnoonni dhiibamanii biyyaa ba'anii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni yaadee ka ummata kan dhiibee isaan baasuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaamen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka galu. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawweessu dura dhaabbatan wajjin gattaa'ii mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee maraatanii hin dandeessu. Kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qaba jenna. Dhaamsi nuti uummata keenya daasporaatii biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaawattis akka mataa kiyyaattis biyyi keenya rakkoo guddaa keessa jira. Aarii guddaa jira. Ta'us mootummaan karaa nagaa kan fudhatu taate dubbii keenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jira. Ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaqnee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu sun jedhe. Mootummoonni hedduun deengata dubbadheetiin jiru. Mana hidhaati hoggaa ilaalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra.